الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ميان وتتو فاجر بقجرتني دي فما وان براتي متي لانشو ما ناديتين kokkee keessa gaa bilisiginnaa seeninsa rabbiin keessaa baasu hidda dhiigaatii fi hidda onneetii fi hidda kokkee hunda seenuu eegaltee beektaa jarri hara afaan itti nu qabuu barbaaddi. Alaa kulli haal assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota qaqqaalii jaalatamtoota kabajamtoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan kan ammaa fi boodallee nu waliin hirmaattaniif hundaafuu gabaabatti dhaamsa obbolummaadhaa isinii qabadheetiin dhufee jira jechuudha. Akkuma beektanitti yeroo ammaan tanaa bilisiginnaan kaayyoo fi gaafii uummata Oromoo dabsuudhaaf wanni isiin godhaa hin jirre hin jiru. Kanaafuu hawaasni bal'aan uummanni qaruuteen uummanni xiyya guddaan uummanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbii gartee waan ja'amteef waan callifamteef waan dubbatamee fi waan hin dubbatamin maaliif akka dubbatame ummata fageessee ilaalu ummata gartee akka gaariitti hubatee ilaalu ummata akkasii kana keessaa dhalachuu kiyyaaf rabbiidhaaf galanni haa galu. Duba itti aansuudhaan hawaasa kiyya yeroo ammaa tana keessatti hin burjaajawina. Jawaar Muhammad hidhamee jira. Shororkeessaa jechuudhaan himannaa itti bananii irratti murteessaa jiran. Kuni waa takka isinii yaachisin. Dhiira isa dura dabartee ummata isarra hayyuu ummata isarra gartee ciccimaa ummata isarra gartee gurguddaa hedduu duratti gartee amman durallee wanni akkanaa himannaanii fi maqaa balleessummaan akkanaa godhamee ture. Kuni isaaf ulfina, kuni isaaf wayyooma. Kanaafuu hammeenyatti fudhattanii kaayyoo fi gaafii uummanni Oromoo guddaan kaayyoo inni hidhameef, gaafii inni hidhameef, gaafii inni himannaan kun irratti banameef kaayyoo sanirraa yoomiyyuu akka hin burjaajowne. Kaayyoon inni hidhameef, kaayyoon inni gartee ammaan tana inni maqaan itti balleeffameef gaafiin keenya sani. Gaafiin keenya deebi'uu akka qaburratti akka hojjettan. Gaafii Oromoo gaafii Jawaar qofa gootanii Jawaar irratti xiyyeeffattanii kaayyoo Oromootii fi gaafii Oromoorraa akka xiqqoo takka illee hin miliqne. Mootummaan torbaaniin ji'a ji'aan ajandaa adda addaa nu baasee kaayyoo fi gaafii uummanni keenya dhumee jiruuf gaafii uummanni keenya ammallee ukkaamamaa jiruuf saamamaa jiruuf irraa numeessuu waan barbaaduuf tura keessatti dhiiga keenya itichuu waan barbaaduuf onnee teenya tana hamilee nuti amma qabsoo keessa tarsiimuudhaan bifa bareedaadhaan deemaa jiru tana nu harkaa fashaleessuu waan barbaaduuf ajandaa dhufu hundaaf deebisaa deebisneettanii ajandaa dhufu hundaaf gartee ajandaa guddicha harkaa qabnu gaafii fi kaayyoon uummata Oromoo maaliif akka uummanni keenya hidhame akka ajjeefamaa jiru kanarratti xiyyeeffatuun keenya dirqama guddaa ta'a jeetiin amana. Lammaffaa yeroo ammaa tana keessatti Shamsuddin Xahaadhaa mana hidhaa keessa jira. Shamsuddin Xahaadhaa gurri isaa tokko akka malee dhukkuba. Mataa fi gurri isaa hedduu dhukkuba. Yeroo ammaa tana keessatti sababa gartee inni poolisiin mataa keessa isa dhiiteen gurri tokko akka malee hin dhageewu. Waan takka illee hin dhageewu jechuu dandeessaa jechuudha. Kuni waan qabatamaan ani gartee dhara sirriitti himaa jiru miti. Waan afaan isaatirraa dhaamsa gartee uummanni karaa danda'uun sagalee tahee fi qaama gartee dubbiin tollaalchisuun akka wal'aansii isaaf godhamu irratti akka gartee tattaaffiin godhamu jechuudha. Kaan itti aansuudhaan gara Jawaariinis kaayyoon ani hidhamee fi gaafiin uummata Oromoo ani hidhameef kaayyoo sanarratti guddisaatii xiyyeeffadha. Ani hidhamuun kiyya hedduu si yaachisee hin burjaajina jechuudhaan dhaamsi kun illee nu gahee jira jechuudha. Kanaafuu daawwattootni keenya uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan bakka jirtanii qabsoo teenya tarsiimoodhaan tooftaadhaan bifa bareedaan akka itti fuftan
qaawwa tokkollee diinaa fi alagaadhaaf akka nutti hin banne. Diinni nu keessa jira. Kan nu keessa jiru ofirraa laallachaa mirgaa fi bitaa keenya laallachaa ollaa keenyas laalaa fuuldura keenya akka bareechina itti deemnuun isin jaa dhaamseen har'aaf isin qabadhee dhiyaadhe kanuma. Johar Muhammad ni baha, Baqqala Garbaa ni baha, Hamzaa Booranaa ni baha. Kanaafuu himannaan isaan irratti banamee qabataman qabu. Johar Muhammad ofiifuu abukaatoodha. Ummata gartee abukaatoo fi hatta abbaa murtiitillee seera barsiisaa jira. Mana hidhaa keessa isa taa'uun Johariif nutiifillee gaarii, isaafillee gaarii. Maaliif jedhi? Osoo arraan tana Johar Muhammad hidhamuu baate arraan tana silaa dirree Finfinnee san keessa gartee nagiyaa fi bakka jirutti khadiru yoo ta'e ummanni nafxanyaa waan adda addaa godhuudhaaf rakkoo guddaatu isa qunnamaa jechuudha. Kanaafuu bakka inni jiru sanitti irra nagee isaatiif illee wayyaadha jennee abdanna. Rabbii subhaanahu wa ta'ala nurra ogummaa qabu waan takka gizee godhu rabbiin bilaash ittiin godhu. Rabbii subhaanahu wa ta'ala waan nuti hin beene beeka, waan nuti if duratti quba hin qabne quba qabaata. Waan rabbiin irra nuuf caalu hoggayyuu hojjeta. Kanaafuu kana hamilee hin cabina duratti deemaadhaan isin jaa bakka jirtanii jabaadhaa. Dhaamsi sadaffaadhaan qabadhee dhufee jiraate warroota gartee irraa ummanni hidhamaa jiru, warroota ummanni irraa ajjeefamaa jiru, ummata Oromoo kan ollaa keessanii keessattuu warri biyyaa, abbootiin qabeenyaa biyyaa, ummata gartee namni irraa du'ee jiru, ummata gartee maatiin irraa ajjeefamee jiru, ummata maatiin irraa hidhamee jiru, xiqqaa fi guddaa nyaataan, dhugaatiidhaan, salliidhaan, ruuzaan, qamadiidhaan waan isaan nyaatan maatii isaanii hagartee biyya keessa jiru hidhamtoota kana maatii isaanii akka to'atan hadaraa. Warri diyaaspooraa hariiroo guddaa hin qabu maatii isaanii san qunnamuudhaaf, keessattuu warri biyya jirtan ummata rakkataa keessan abbootiin qabeenya keessan kun osoo isin waliif tola oluu diddanii rabbiin dirqiidhaan isin irraa guuraa jira jechuudha. Wayyaan nafxanyaadhaan maallaqa keessan kan gartee ummata keessaniin rakkataa jiruun gargaara. Nyaata bitaa walitti geessaa. Ummata hidhamee jiru maatii isaanii to'adhaa. Ummata Oromoo wareegamee jiru maatii isaanii to'adhaa. Ollaa keessan rakkataa to'adhaa. Kuni dhaamsa obbolummaati. Keessaa fi alaanis waliif dhaama hadaraa rabbii. Hadaraa rabbii. Qabsoo teenya warra beekamaa qofa irratti fookas gootanii ummata gartee jala sanii qabsoo finiinsaa jiru akka hin daganne. Maatii isaanii kan dhukkubsatee jiru, maatii isaanii kan gartee beelawee jiru, maatii isaanii kan gartee gadda guddaa keessa jiru hadaraa warra beekamtii qabu malee warra beekamtii hin qabne akka hin daganne. Kana dhaamsi obbolummaadhaan isin dhaamu. نجينا جرادات وتجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.